Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isinaa ga'u isiniin jenna oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaadhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti dabra oduu jalqabaatiin. Godina Baalee magaalaa Roobeetti shakkamtoonni nama dhuunfaa irratti yakka reebichaa raawwatan reebichas kan raawwatan gareedhaan nama tokko irratti kan turee fi gocha hin eeggamne raawwatan to'annoo jala ooluun gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan kenna. Oduun itti aanu paawundiin Suudaanii kibbaatii fi akkasumas birriin Itoophiyaa garee mallaqa dadhabaa addunyaa kanaatitti ramadamanii jiru. Birriin Itoophiyaa mallaqa dadhabaa addunyaa kanaa ta'uudhaan sadarkaa hamaa irra taa'ee jira. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan kenna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaratti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatu beeksisee jira. Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota fi milishoota mootummaa PP Oromiyaa bakkoota garaagaratti booji'e kan carroomanii lubbuun isaanii hafe leenjii kennuun yookaan hubannoo kennuun gara maatiitti akka deebi'an taasise. Humnoonni mootummaatii fi caasaaleen mootummaa mana hidhaatti guuraa jiru jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Oduu biyyaalallee qabna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Godina Baalee magaalaa Roobeetti shakkamtoonni nama dhuunfaa irratti reebicha hamaa raawwatan to'annaa jala ooluun isaanii gabaafamee jira. Shakkamtoonni kunneen gareen ta'uudhaan haala baay'ee qaanessaa ta'een manguddoo tokko irratti yookaan ogeessa fayyaa tokko irratti haala qaanessadhaan reebicha irratti raawwatuun to'annaa jala ooluu qajeelchi poolisii magaalaa Roobee beeksisee jira. Namoonni reebicha qaanessaa raawwatan kunneen kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u namoonni kunneen maqaan isaanii Akaala Asaffaa, Abdiisaa Kadir, Boonsaa Awwal, Muhammad Faanoo, Ibraahim Huseen kan jedhaman yoo ta'u isaan kanneeniin alattis namni tokkos barbaadamaa jiraachuun himamee jira. Namoonni reebicha raawwatan kun akka sababaatitti kan dhiyeeffatan dargaggoon tokko bilbila harkaa na jalaa fudhate jechuudhaan dogongoraan hiriyyaa isaa waliin nama dhuunfaa kana reebuu ajajaan poolisii magaalaa Koomaandar Gammadaa Tullichaa ibsee jira. Manguddoon reebichi irratti raawwatame kun ogeessa fayyaa yoo ta'u waggaa 35 olii fi hojii fayyaatiin hospitaalota garaagaraa keessatti tajaajila kennaa turee jira. Maqaan isaa Waaqoo Kadir Tugee jedhama. Ogummaa fayyaatiin hospitaala Dambidooloo, hospitaala Goobbaa, hospitaala Gin'iirii fi akkasumas Raayituu buufata fayyaa irratti hojjetanii turan jedhamee jira. Mee manguddoon kun inni hoo maal jedha? Viidiyoo isaa gabaabduu tan waliin haa laallu. San dhaquudhaaf ganama sa'aatii tokkotti jechaadha guyyaa ittiin jedhee as mannaadhaa kana dhufee ittiin jedhee jechaadha gara garfaa deemee maatiin kiyyaa Raayituu illee jira achi deema jedheetiin yeroo seenu namni wayii humna qabu dargaggeessi dhaabadhu naan jedhe. Hin beeku waan ta'eef dhaabachuu hin dandeenye fiigaa dhufee mobaayilii naamxaa naan jedhe. Mobaayilii kiyya fide mobaayilii maali? Mobaayilii kiyya kafooteetiin jedhe. Ani fuune yeroo an jedhu harka haga nyaatee dhugee hin jedhu harka dargaggeessaatiin jechaadha. Kanan jalqaba mirgara. Ergasii ammas ammootu maa inni jedhan namoonni tokko tokko gaafa dhufan mobaayiliin sarraqanii ergasii ammallee na dha'e asitti deebisee kunoo hin agartu bakka inni na dha'eetiin hin jedhe hin agartu mul'ata bifa jijjiireetiin hin jira. Borsaa ammootu dokumentii guutuu xurataa ji'a tokko xurata baay'eetiin jedhe ji'a tokko sanii fi dokumentii guutuu qaba. Ergasii sana narraa fudhanii ofirraa ittisuu hin dandeenye warri naannoo naaraa jiru akkuma jirutti humna qaban humna dhiitu waan anguruu ballaaleetiin bakka hara na ajjeessan jedheetiin hin iyye bakka hin iyyee namni gugurdaa akka jedhamu hundumtuu namni waa namarraa baasu hin jiru namni maal taate akka jedhu hin jiru. Miidhamaanis akkuma viidiyoo kana irraa argitanitti rakkoo jiruu fi isarra dhaqqabe ibsee jira. Akkuma inni jedhe immoo yeroo gareedhaan haleellaan irratti raawwatamu namni irraa dhaabbadhaa jedhee namoota haleellaa gareedhaan irratti raawwatan kana irraa dhaabuuf yaalanillee hin turre. Gochi raawwatame baay'ee qaanessadha. Namoonni callisanii ilaaluun immoo gareen kun garee sodaatamaatii fi rakkoo akkanaa irra deddeebi'ee raawwataa ture waan fakkaatu waan calaqqisiisudha.
Poolisiin magaalichaa dhimmicha qorataa jiraatuu fi qulqulleessuudhaaf hojjetaa jiraachuu isallee beeksisee jira. Birriin mallaqa dadhabaa addunyaa keessatti ramadamuudhaan sadarkaa hamaa irra kaa'amtee jirti. Birriin mallaqa bittaa dadhabaa addunyaa ta'uudhaan sadarkaa sadaffaa irra teettee jirti. Birriin Itoophiyaa fi paawundiin Suudaan kibba mallaqa addunyaa humna bittaa dadhabaa qaban keessatti ramadamanii jiru. Birriin Itoophiyaatii fi paawundiin Suudaan kibba muddee 2017 hanga muddee 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti tokko isaanii humni bittaan yookaan dandeettiin waa bituu isaanii gadi bu'aa jiraachuun ifoomee jira. Yeroo jedhame kana keessatti dandeettiin waa bituu isaanii parsantii 10 oliin gadi bu'uudhaan akka addunyaatti mallaqa raawwii dadhabaa jechuudhaan ramadamanii jiru. Haaluma kanaan birriin Itoophiyaa mallaqa Arjentiinaa beesee fi akkasumas liiraa Tarkiitti aanuudhaan addunyaa irraa mallaqa gatii bittaa dadhabaa ta'uudhaan sadarkaa sadaffaa irra teettee jirti. Akka sababaatti kan kaa'ame birrii fi doolaara yoo wal dorgomsiisan yookaan immoo yoo sharafan parsantii 18 gadi bu'u tokko yoo ta'u, kanaanis wal qabate hanqinni doolaaraa guddaan biyyattii mudatudha. Sababni inni itti aanu haala nageenya biyyattiin keessa jirtu wal qabate hojiin investimentii hir'atu fedhiin investoroota xiqqaatu akka ta'e himamee jira. Sababni inni sadaffaan qaala'insa jireenyaatiin kan wal qabate yoo ta'u, qaala'insi jireenyaa akkaan dabalaa dhufuun akka sababa tokkotti kaa'amee jira. Haalaa kana immoo mootummaan diinagdeen biyyattii fooyya'insa argisiisaa jiraachuu, GDP'n fooyya'aan galmaa jiraachuu akkasumas yeroo gara yerootti qaala'insi biyyattii mudate fooyya'aa jiraachuu irra deddeebi'uun gabaasaa jiru. Tibba kana immoo haala adda ta'een gatiin meeshaaleetii fi akkasumas boba'aa akkaan dabalee jira. Qaala'insi jireenyaa xaaraa tuqee yeroo jirutti mootummaan immoo hir'ate jechuudhaan gabaasaa jira. Akka sababaatti kan dhiyaate lola baha giddu galeessatti Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banane yoo ta'u, sababa kanaanis qaala'insi jireenyaa gatiin boba'aa akkasumas wantoota biroo kan dabale Itoophiyaa qofa keessatti. Itoophiyaa keessatti gatiin boba'aa akkaan dabalee jira. Dabaluu qofaami dhabameeyyuu ture yookaan hanqinni mudatee ture meeshaalee irratti gatiin dabalee jira. Biyyoota ollaa Itoophiyaa tokko tokko irratti immoo akka odeeffannoon maddeen garaagaraa ibsanitti gatiin boba'aa dabale hin jiru. Meeshaalee shaqaxa garaagaraa irratti gatiin dabale hin jiru. Gatiin geejjibaa dabale hin jiru. Fakkeenyaaf akka fakkeenyatti kan ka'e Keenyaadha. Keeniyaan rakkoo waraana baha giddu galeessatti banameen wal qabatee dhaqqabuu danda'u dursitee to'attee jirti. Sababa lola baha giddu galeessaatiin jireenyi biyyatti takkaallee hin jeeqamne, gatiin boba'aa hin daballe, boba'aan hir'inni hin mul'anne, gatiin geejjibaa hin darre, shaqaxoota irrattis gatiin dabalame hin jiru. Oduun itti aane lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola loltoota mootummaa waliin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee fi godinaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin taasisaa jiru irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu fi injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo har'a Barraaqan lixa Oromiyaatii fi akkasumas giddugala Oromiyaa lixa Shaggar Adaa Bargatti injifannoo dorgommii hin qabne argadhe jedhee jira. Dishqaa akkasumas meeshaalee waraanaa biroos hiikkatuun injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u, haaluma wal fakkaatu kibba baha Oromiyaa Asakoo fi Harargee lixa aanaa Bookeettis injifannoo boonsaa galmeesse jedhee jira. Lola har'a lixaa fi giddugala Oromiyaatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti waraanni bilisummaa Oromoo Dishqaa 2, AKM hedduu akkasumas meeshaalee biroo fi ajajaa waraanaa hunda to'adhe yookaan booji'e jedhee jira. Lola lixaa fi giddugala Oromiyaatti har'a gaggeeffame irrattis loltoota mootummaa hedduu miidhane kan qaamatii fi kan lubbuu akka irra dhaqqabee fi hedduunis kan booji'aman ta'u odeeffannoon nu gahee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu gaheen kan isiniin geennu ta'a. Oduu injifannoo baha Oromiyaa Harargee lixaa fi kibba baha Oromiyaa aanaa Asakoo akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoon aanaa Bookee fi Asakoo keessatti humna goleessituu PP adabuu beeksise. Irrii fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon zoonii baha Oromiyaa keessa socho'u godina Harargee lixaa aanaa Baakkoo ganda Arroojii jedhamu keessatti kaleessa Ebila 10/2026 waraana maafiyaa bilisiginnaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon bobbaate irratti dursee haxxee hidhee tarkaanfii fudhateen hedduu ishee rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun oliif gadi ari'ee gugsee injifannoo galmeesseera. Tarkaanfii waraana murna bilisiginnaa irratti fudhatame kanaan loltoonni 6 battalatti yommuu ajjeefaman
hedduun isaanii immoo madoo damdammii hin qabneen adabamuu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksiseera. Gama meeshaatiin qawwee haaqamaa afur hidhannoo guutuu fi qawwee boodatti hafaa tokko dugda isheerraa hiikuun humnoota maqaa sakattaan bobbaatee kanneen ari'ee kurkursee gara bakka isheen irraa kaatee dhufte magaalaa Bookeetti galchee biraa deebi'u hooggansichi dabalataan himee jira. Gootichi abdiin sabaa waraanni bilisummaa Oromoon tarkaanfii diina saba Oromoo irratti fudhatu cimsee ittuma fufuun zoonii kibba ba'aa Oromiyaa godina Arsii ba'aa aanaa Sakoo ganda biyyoo iddoo addaa ijoo dhugoo jedhamtu keessatti gaafa eebila 9/2026 loltoota bilisiginnaa yeroo dheeraaf iraarsaa turte aleeluun injifannoo cululuqaa argateera. Tarkaanfii kanaan loltoota PP afur ajjeesee tokko madeessuun kanneen irraa haftee arii bakkichaa dhabamsiisee jira. Gama meeshaatiin qawwee G3 tokko SKC tokkoo fi qophiilee waraanaa hedduu irraa eeguun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasiseera. Meeshaan viidiyoo irratti argitan kun immoo Harargee lixaa aanaa Bookeetti kan hiikkatamedha. Lola loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti bakkoota garaagaraatti gaggeeffame kanaan walqabatee gama mootummaatti odeeffannoo hin arganne ta'ullee mootummaan waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf guutuu Oromiyaatti humna guddaa bobbaasee jira. Humni inni bobbaase garuu waraana bilisummaa Oromoo dura kan dhaabatuu hin dandeenye fi miidhaan guddaan irratti dhaqqabaa kan jirudha. Isaanis milishaa guyyaa 15 yookaan immoo 7 leenjii fudhatuudhaan waraana bilisummaa Oromoo akka balleessan kan bobbaafamanidha. Kanaan walqabatee milishaa fi gaachana sirnaa qaamonni jedhaman diddaa agarsiisaa jiru jedhamee jira. Kaleessa isiniin geennee jirra. Har'as odeeffannoo dabalataa qabna. Milishootaa fi gaachana sirnaa warroonni jedhaman 7 warri leenjii loltummaa fudhate bakka jiru hundarraa wal ta'uudhaan sagalee tokkoon lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti duuluun loluu kan hin barbaanne ta'uu sagalee tokkoon diddaa agarsiisan jedhamee jira. Diddaan qaamonni kun agarsiisan jedhame immoo miidiyaa hawaasaa kana irratti bal'inaan naannawaa jira. Kun immoo rifaatuu guddaa keessoo PP'tti uume jedhamee jira. Odeeffannoo kanaan wal fakkaatummoo akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa bakkoota garaagaraatti fi yeroo garaagaraatti booji'aa ture. Leenjisuu fi hubannoo kennuudhaan gara maatii isaanitti yeroo deebisu humnoonni mootummaa immoo deebisanii humnoota kana gara mana hidhatti guuraa jiran jedhamee jira. Warra madooftee madoo keessi namni itti dhukaasuu dhufte ana isaa irra siyaasa obsiisu kan jaallan irra siyaasa obsiisanii si qabanii kunuunsa si godhan kan warra madooftee madoo keessi yaalan kanatti dhukaasuu dhufte bordoo dirqaman qaban ta'e. Kanaaf waan kaleessaa dheengaddaa irra baradhuutu ofii ijoollee kee guddifadhu mana kee taa'e. Waan siin jedhan immoo waa waraanni bilisummaa Oromoo naannoo jira yoo ta'e waa waraanni bilisummaa Oromoo jedhu dhagaye. Waraanni bilisummaa Oromoo kunoo akkatti si qabee si madeesse madoo kee immoo si yaalaa jiru kan rakkoo tokko odoo sirraan hin gahin qaama kee irra odoo hin gahin qaamni kee odoo miidhamin fayyaa godhe si jechuudha. Guyyaa meeqa gargaboo jedhamtani sinam? Har'aan guyyaa meeqa? Har'aan guyyaa sadaffaadha. Maal sin godhame erga? Kanaaf ilmaan abbaa tokko. Waraanni bilisummaa Oromoo haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan loltoota booji'ee kan carrooman jechuudha kan lubbuun hafan gorsa kennuun gara maatii isaaniitti akka deebi'an taasisaa jiraachuu himee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii aanaa Doddotaatittis humnoota mootummaa booji'ee hedduu isaanii kan du'arraa hafan gara maatiitti deebisee jira. Gama biraatiin immoo caasa mootummaatii fi humnoonni mootummaa namoota waraanni bilisummaa Oromoo booji'ee gara maatii isaaniitti akka deebisu taasisaa jiru kana gara mana hidhaatti guuraa jiru jedhamee jira. Inni kun immoo lixa shaggara aanaa Cobitti rakkoo guddaa uume jedhamee jira. Aanaa Cobitti loltoota PPT fi milishoota dirree lolaatti lubbuun hafanii fi waraanni bilisummaa Oromoo booji'ee hubannoo kennee fi gara maatii isaaniitti akka deebi'an taasise mana hidhaatti guuruun dararaan hamaan irratti raawwatama jedhamee jira. Guyyaa kaleessa ebla 2026 aanaa Cobitti abbaan alangaa namoota gama isaaniitti darban qorannoo irratti geggeesse erga qulqulleeffatee booda namoota 30 qulqulleessuun gara maatii isaaniitti akka galan yoo taasisu halkan immoo humni poolisii namoota gara maatiitti akka deebi'an taasifaman kana guuree mana hidhatti raraa bule jedhamee jira. Walumaa galatti haalli nageenya naannoo Oromiyaa keessa jiru baay'ee rakkisaa fi ulfaataadha. Rakkoon jiru afaan qawweetiin furamuu hin danda'u jechuudhaan hedduun yaada kan kennan yoo ta'u mootummaan immoo mariidhaan rakkoo kana furuun isarraa kan eeggamuu fi ummataaf nagaa buusuu fi nagaa kennuun carraa filannoo hin qabne jedhamee jira.
Yeroo dabre pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa mariidhaaf qopheedha jedhee dubbatus kun fakkeessaaf jechuudhaan xiinxaltootaa fi abbootiin siyaasaa fudhatama dhabsiisanii jiru. Oduu biyya alaatiin mariin araaraa Ameerikaa fi Iraan gidduutti Paakistaanitti har'a ni geggeeffama jedhamee eeggamaa jira. Bu'aan marii araaraa maal akka ta'u addunyaan gurraa fi ija isii Paakistaan Islaamabaad irra kaa'anii jiru. Jilli marii biyyoota lamaanitu guyyaa kaleessa Islaamabaad galee jira. Islaamabaad marii araaraa kun akka milkaa'u addunyaan kadhannaa fi du'aa'iidhaan akka bira dhaabbattu waamicha taasiftee jirti. Bu'aan marii kanaa waanuma lama, tokko nagaa buusudha, inni biraa balaa qabatee dhufuudha jedhamee jira. Milkaa'ina marii kanaatiif immoo shakkiin guddaan kaa'amee jira. Sababni isaas biyyoonni lamaanuu wal doorsisuu fi wal akeekkachiisuun akkuma itti fufetti jira. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp Iraan marii kana irratti gara waliigalteerra yookaan hin dhaqqabne taate ibiddatu isii eeggata. Nuti haleellaa Iraan irratti raawwatuuf qophii xumurree jirra. Waraanni kiyya kan lafoo kan qilleensa irraatti fi kan galaana ajaja koo qofa eegaa jira jechuudhaan yoo akeekkachiisu Iraan immoo gama ishiitiin kun nan dhiphisu jettee jirti. Gama tokkoon akeekkachiisni jiraatus gama biraatiin immoo pirezidaanti Doonaald Tiraamp waan gaarii yookaan waan dansaa hojjetaa jira. Pirezidaanti mallaqni Iraan kana dura jalaa qabame kan Kooriyaa kibbatti baankii ture akka gadi dhiifamu murteessu miidiyaaleen garaagaraa gabaasanii jiru. Kun immoo milkaa'ina marii kanaatiif hamilee fi akkasumas kan balbala saaqu jedhamee jira. Gama biraatiin immoo milkaa'ina marii kanaatiif haaldureewwan biyyoonni lamaan kaa'atan wal simsiisuun ulfaataa ta'uu danda'a jechuudhaan hedduun yaaddoo kan qaban yoo ta'es marii gaggeeffamu irratti maaltu ta'a maaltu milkaa'a kan jedhu immoo eeggamaa jira. Hundumaafuu Waaqayyoon nagaa haa buusu jenna. Nageenyi uummata addunyaa tanaatiif akkasumas dachee teennaaf. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduu namaaf qabadde kan hangamaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji ka ture'an bariisoo ganamooti hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.